isin biyya rakkoo mana isaanii cinqii maatii ummaan isiif jecha isaaniif jecha isaan guddisuuf qoraan gaararra odoo baatuuti kuftee miilli cabee miilli muramee jette. Eegas booda isinis maatii tiyya ummata 16 dhiistee kutte hora isaanii. Dhiistee kuttee dhageesse jechuun manni biyya Arabaa deemee maallaqa dalagatee warra isaanii gargaaree akkasitti waa hedduu godha soosaniin jetteeti kutte. Kuttee ummata lamaan arkee jettee akka qiyyaa warra deemu. Takka Soomaaliyaa dheeyxee dhuftee isaan wajjin wal qabadhee deemi jette. Kanii waan takka illee hin qabne qarshii hubta kaafi 500 qaba jette maallaqa. Saniin odoo deemnuuti wacaalee gizee deemnee waraqaa yoo qabaatan malee asii achi hin dabartanii yoo akka isin dabarsinu feetanii nu wajji deemaa nuun ja'anii makiinaarraa nu buusanii jette. Isaan wajji deemne warra wajji deemne kanaatuutu nu qabee wajji geelota lameen bakka kana dhabamsiisanii nagarree jette. Anammoo na fuudhee tokko na fuudhee naan je warra keessanii bilbilii maallaqa akkana kafaluu qabaa egaa torbaan teenya boodi jette. Yoo maallaqa hin qabne siin ajjeesaa jeen. Yoo immoo carraan siif kanna na wajji jiraattaa jaartii tiyya taatee akkaan an fedhutti waan an fedhutti gamaan an fedhutti na wajji jiraattaa naan jee jette. Eegas boodaan ani maatii kiyyarraa waan takkallee onini maallaqa kannuuf maallaqa irraa fuudhuuf hin qabu. Du'aa sin fadhu suma wajjin hin jiraadhaa hin filadhee jette. Eegas booda seenaan achirra jalqaba. Inshaallah seenaa dhaggeeffadhaa akkaan irra deebi'u nun godhin ammoota. Hayyee kadii haa qottu. Hayyee eegaa innin waa gizee dhufe hunda bishaan si fida bishaan si fida bishaan itti dhiqattuun bishaan itti maali dhuytu si fida akkasii. Ittiin kaaniin dhugullee kaaniin dhiqadhulee hayyee qaalii isaaniin dabarreef jecha waan inni godhu hundi kun hayyee nu manjaan. So inni kun afaan Oromoo dubbatamoo Oromoodha moo Soomaalee moo Amaara moo nama maaliiti sila afaan akkamiin waliin haasoyitan? Afaan Oromoo afaaree Oromoo biyya isaatuun beekuree biyya dhibbata kanatti maa beeku karaa wallaggaa kanaas nama himaa garuu afaan loqonni isaa loqoda keenyaa miti. Okkee loqonni isaa loqoda warra Harargee miti jechuudha. Karaa wallaggaa taa'us ni maala jette taate. Taate marhaba. Gizee innin bakka tanatti waan inni si gaafadhu gizee inni deeme egaa si obaaseeti itti dhiqattee sihirii tanaan mana keessa teessa gizee inni deeme hin bayyanattu nama kee yaaddu nama dubbisuun feetu mana keessa kophaa teessaa miti. Waan takkaan yaadu. Maatii ta'e yaadne? Takka yaadne isa malee waan takka yaadu. Uni beekuree irraanfadheetiin jira. Afaan Oromoo dubbata. So warra keessanis yaadne? Afaan Oromoo dubbata. Madawwara uffataa qaamni isaa maskalii qaba ofirrattumaa qaba harka daratii harka kanarraa garuu madawwara uffata akkuma nama kaanitti nama kaan addaan hin beekamu. Amma bira hin jirtu inshaallah rabbiin tola itti ooleeti isii achirraa baasee nagee qabdi ammaan tana silaa keessa jedhatte akkanattuu dubbattu wanni maan sagantaa amma godhu jirruuf obboleeyyan kiyya haganaa imala san deeman akka hin miidhamne akka waaniin ani arke kana hin agarree fi hawaasatti himu jirti akkasumaanu geelota isii lameen fuudhanii bachiisan. Eessa jiranii akkuma na godhan godhu jiran moo maali jiranii isaanis yoo jiraatan akka furmaata arkataniifin yoo viidiyoo kana arkanii furmaata akka ifiif laalaniifin dubbachuu jiraa jette. Ani sila waan kana hin dubbadhu maqaa kiyya akkatti alafin gadi hin baasuu jettee obboleettiin ta'e. Siniif haa galu. So hawaasa siitiif yaadde.
Irra namnin miidhaa fi rakkoo fi cinqii fi qaanyii fi hin dubbatu. So amma isiin maatii teenya warra keenya kaganaa takka tiyyaa xixiqqoo amma lafaa kaati ta horaan beene ta uumaan beene ta aadaan beene biyyan beene deemtee akka kiyyatti hin shaqaalamne hin hidhamne hin cinqannee fi akkanatti obboleettiin teenya nuuf himu jirti. Seenaan hin dhumne ganaa seenaan hammachaatuma deemti. Marhaba mucaan garatti si hafe inni gizee mucaan garatti si hafe mucaa ni jaalatamoo maal gizee gaalmoon abbaan ilmoo qabu kagammaduu jira iyyaallinis jira kan hin feenes akkami gizee ilmoo gara qabatte akkami silaalu ture. Hanga ilmoo sanbaatii jaha geessutti dantaan qabu sanboota garuu akka abbaatti ilmoo fufuudha. Hanga baatii jaha garuu ati dantaa isaatuun qabu baqqaalii waldaadhu si jedhama. Gizee ilmoon dhalattee baanta? Fade godha. Hanga dhalattee wanti sun baatii jahaatti sanboota eega mucaanis jabaate booda numa jaalata. Mucaa hoo masqala uffise? Uffate. Atis masqala qabda mucaa xiqqishaatis masqala qaba. Hayyee. Namni ollaa hin jiru bakka ganda san. Ollaan ni jira hin beekarree waan inni nagori jiru kana eenyummaan hin beekan. Hin beekan tokko hin beekan. Ati gabbaatee waa hin bittu fakkeenyaaf namni gabbahee waa bita haajaat. Inti biyaa yoon beesa olluma saniin dhagaan inti biyaa garuun dubbadhu re kana san jeen dubbadhu. Namtichi amma du'ee jira. Jechuu gizee gabbaate wanti takka sirriitti hin dhagahamu jechuudha. Gabbaatee feetu sukkara bittaa. Waan takka waggaa jaaguutuu isa malee waan biraan beekure jechuun nama biraa yaadadhu. Dubbi jabdu wallahi dubbi jabdu. Gabbaatee deemtee haajaa isii bitattee waan haajaa nyaataa fi ilmoo isiitii fi isaafillee waan nyaataa deemtee bibbitti ammoo nam tokkotti waa takka hin dubbattu. Namninis namuma nagiyaasa namuma islaama. Gizee ati masqala uffattu uummanni achis hin arku gizee deemtee waa bittu. Ijaaban uffadhan argane. Ijaaba gubbarratti uffatta masqalli ilaas jala jala jechuudha. Waa ilmi namaa rakkoo seene yaa rabbi na jaala baase. Taate yaa rabbi haayamee hawaasni keenyas ayyee yaa rabbi gargaar. Amma mucaan qiyaamata meeqa? Jaama. Amma abada jaha. Jaasuma.